hayyuu kana maqaasaa as jalatti barreessaa. Dhaggeeffadha dura garuu. Oromoon ka xabbooti, xabboo ka waaqooti, waaqoo ka daadhiiti, daadhiin ka utteeti, uttee ka biiteeti, biitee ka walaabuuti, walaabuu ka jilchaati, jilcha ka dawwaarooti, dawwaaroo ka oofaati, oofaan ka sharaati, sharaan ka haadiyaati, haadiyaa ka raabooti, raaboo ka dooriiti, doorii ka xabbooti, xabboo ka mormoori, mormoor ka maammaati, maamma ka warari, warar ka waayyuuti, waayyuu ka goodaati, godaan kan mariiti, mariin kan galaani, galaan kan wadaayi, wadaay ka shunkari, shunkar ka irami, iram ka battaani, battaan kan noobaani, noobaan kan kuushi, kuushiin kan haami, haamiin kan nuuhi, nuuhiin kan lamaki, lama ka matoo shalaki, matoo shalaka yuuradi, yuurad ka mahalaayiili, mahalaayil ka aknuuqi, aknuuq ka anuushi, anuush ka qeynaani, qeynaan ka shiisi, shiis ka aadami, aadam abbaa biyyaa idili. Ani ka jedhu sabni akka Oromoodhaa kana akkatti jalqabarraa kaasee ilaa aadamitti galchu ni jira garuu gaaffiidha. Sanyii ofii lakkaa'ee ilaa aadamitti galchu jira.